buna fideelta dan feettama kanaaf ustaazota keenya warra rabbiin jallisee jirullee rabbiin karaa isaatti haadeeffatu. Dr. Abiy Ahmed alaata keenya miti bulchaa Itoophiyaati uummata hundaa ija tokkoon ilaala. Kanaaf inni fokkataan isaas inni akka dhiqachuun beeknes inni shaaworii galeen beeknes qamaacaan as bahee biltiqinnaa jedhee afaan bana jechuudha. Yeroo ammaa kana egaa ruuzri biyya Arabaa kun yeroo mataarra siin bahu warra kan akka Jawaar haqee qabanii hojii isaaniitiin qeeqamanii laakiin Abiyyi amma maal isaatti iddoo hamsaatti qeeqtuudha hangaafinatti ta'ee jiru. Kan isni isma jiraamte kan biyyatti muuziqaa banatee muuziqaa dhagee hin beekne muuziqaa dhagee hin beekne muuziqaa immoo duutti banii as ba'ee muuziqaa sana bana jaweentu qimmale maalootu qimmale jechaa jechuudha. Muuziqaa biyyatti argee beeku argima dhufee asitti Jawaar qabatee beektanii. Bakka yeroo mantini namaan dubbachuun illee birqiidha onlaayinii irra taa'ee abbee ijoollee birtiqinnaa kana na dhiisuu didee abbee jedha dhugaa rabbii ani bakka waa'ee Abiyyiin dubbachuu dura qulqullina qaama keessanii eeggadha. Dura ilkaan keessa forra shadhaa kaameratti yeroo as bahuudhaan jettan kaameratti yeroo as baatan baddaa gammoojjitu isin argaa jechuudha. Kanaaf jennaan bakka ciddi ta'ati goota namni nigiggirii keessanii irrayyuu darbe kan isin daawwachuu danda'u. Hubatiin keessa yoo namatti toles ta'uu ni mala. Tokko yoo nigiggiriin isaa namatti tole nama tokko dhaggeeffachuu danda'u. Yoo malkiin isaa namatti tole malkiin sun ilaalanii turuu danda'u onlaayinii. Amma kun malkiitti malkii hin qabu nigiggiriin isaa fudhatama hin qabu fayyuma as ba'ee albaa jechuudha akkantanii. Kanaaf of eeggannoo godha. Feesbuuka banannee jettanii akka argitan naaqisinaa sun jechuudha. Feesbuuka banannee jettanii akka argitan naaqisinaa. Sinigalee kanas ni jechuun barbaada. Ani sin arrabsuun dhufne laakiin Abiyyi koo galateeffachuun dhufe buna kiyya danfisees obaasachuun dhufe keessa immoo aamsa qabu xiqqoo dabarfachuudhaaf. Kanaaf namni amma masalan eenyu mucaa kaayiroo sana jechuudha. Inni hin beeku gurbaan hin beeku bakka inni beejiitti guddifachuudhaaf asliin itti kennee as ba'ee jechuudha. Waan barbaadee nama arrabsa. Haadha kee maaltu haati hin arrabsamtu si jama. Haadhaa fi siyaasa maaltu walitti fide? Maaloo haadha kee haadhuma isa keessaa ba'e deebisee arrabsa jechuudha mucaan sun. Mucaan sun hin beeku itti faradamu wallahi dhugaa rabbiin mucaa kana irra hin ilaalu. Kan badii qabu beejiitti guddifachuudhaaf eenyu asliidha. Asliin immoo yoo miidhu taanaan gorsi namaas gurratti sangalu. Bakka inni tuffii haa ta'u siruma isaa dingaa ta'e uumame haa ta'u rabbiin haa beeku waa'ee mucaa sanaa. Kanaaf rabbiin sinaa qajeelchu uummata feesbuukii Abiyyi korras waan itti barbaada. Amma bunaan keessa tolu. Amma bunaan boosaa jechuudha. Tole. Jirtu miti ilmaan feesbuukii tiingi godhaa dubbii gosi fayyada. Moo feesbuukni dimokiraasiidha jennaan inni hin beeknes inni hin barannes inni fokkataanis dhufee irratti alba'uu fi miti. Yaada isaa haa ibsatu rakkoo hin qabu. Namni kamiyyuu ol ba'ee yaada isaa ibsatu paartii kamiyyuu adeeggaru. Laakiin waan isarraa eegamu waan inni dubbatu namaaf ta'uu qaba. Moo as ba'ee amma aloo jedha onlaayinii liivirra taa'e aloo jedha kun birqii silkiyyuu haasee hin beeku biyyatti beektanii. Kanaaf jena of eeggannoo godhaa. Siyaasaa fi qoosaa wal keessa miti. Isinii galee nama arrabsuuf siyaasni wal keessa miti. Ajandaa keessa nama arrabsuu nama arrabsuu godhate ol ba'a. Bilxiginnaa matrii bilxiginnaa maali? Bilxiginnaa keessa uummata keenya kaddaamaa miti nama gurguddaatu jira nama kabajamaatu jira. Isinii galee ostaaza siyaasaa fi diinii wal keessa deemsisatu miti. Dhaaba bilxiginnaa yookiin badhaadhina keessa kan jiru. Isinii galee kanaaf jedhan of eeggannoo gochaa haasa'a. Beejii fooloo guddifachuunis birqee miti. Isinii galee fooloo guddifachuun laayikii argachuun koomentii argachuun birqee miti. Kan birqee sii ta'u guddadhu
biyya ormaa dhuftimti hojjedhu waa kee agarsiisi maatii kee gargaari moo bakka tokko ta'anii mataa farrazanii bakka uummata feesbuukii nama 3,000 ilaala kana gaa damoosni isaa kana kaayyoon isaa kana qabeenyi isaa noo kana ta'uu qabu siigalee na abiyyi bujalaan tiishesh fokataan isaas gurraachisas ol ba'ee abii jechuu qabu abiyyi yerootti deebi'ee isinii kennuu qabu ayyaannem uummata feesbuukiimti jawaaruma isaa aktiivist jettanii faarsitanii akka rabbiitti miila isaatti salaataniyyuu amma qeensa xulisatti lakkaa'an jiru inni jechuudha siigalee kanaaf amma bunaan buusaa guyyaa guyyaatti ma'aati nama rarsu fedhu love so much Dr. Abiyyi koof nageenya hawwina beekumsa kana caalaa akka rabbiin kennuu fi razzaqu hawwina malee isa jibbaasaa hin qabnu hin jaallanne yoomillee bukkee isaa jiru so kanaaf jenaan buna dhugaa qaaliiwwan koo qabsoof buna wal keessan godhu lamaaniyyuu gammachuu qabu ibsachuudhaaf keessa makee kanaaf bunni kun buna du'aayiidha buna gammachuudha baay'ee gammachuu irra caalee gammachuu addaa siigalee tole naaf galatoomaa warri astaayiti ilaalcha bareedaa naaf barreessaa jirtan irraa fagaatee jira sanaayyuu dulloomtee jirti hawaa keessa ani abbichuun koo osoo mircaa kana darbee ani laayivii irratti hin argamu maaliif laayivii irra kan bobba'ee dubbatu hayyoota meeqatu jira bari isheen akka keenya kaddaamaa kun jechuudha maqaa Abiyyi dha'uudhaaf iyyuu maallaqa meeqaa ol kaffaluu ishee barbaachisa yookiin immoo barachuu ishee barbaachisa jechuudha warra akka keenyaa miti kan maqaa Abiyyi dha'u isinii galee garuu diimokiraasii dhufeef safuu waan jiru yeroo mallas jiru qottas qambis hin jennu oromummaa keenya himachuu yerootti qaanuuf nu turre beektanii oromummaa keenya himachuullee yerootti qaanuuf nu turre garuu amma diimokiraasii amma dhufeef safuu siigalee diimokiraasii amma dhufeef safuu tole yeroo tokko fokkataan tokko ol ba'ee dubbatu maali mataan koo ofan jibba maaliif namni sun akka koo ija qaba akka koo funyaan qaba akka koo afaan qaba dubbiin isaa hin bareedu maalummaan isaa hin bareedu dhugaa rabbi ani feesbuuka miti jawaanuma koo inni jibbisiisaa yeroo sanatti dhugaa dubbachuu ta'e namni yoo yaada bilchaataa qabaate isaa yaada isaa sana hordoftee irraa hubattee waa baratta isinii galee amma mucaan sun yeroo ilbu bilillee intala ishee akkasii ofii isaa maal fakkaata mastaawotii keessa ofii ilaalu gurbaan yoo mastaawotiin isaan bira hin jiraannellee jawaari keessa kanatti of ilaallamti nuyi akkanatti of ilaalla of ilaalee hubachuu dandeenya paartii isaa deeggaru yoo barbaade koobaa deeggaru yoo barbaade kaafaa deeggaru yoo barbaade bilchiginaa deeggaru garuu nama arrabsuutti mirga hin qabu yeroo nama arrabsu tokko namni tokko ani maalii jira siyaasarraa nama tokko kutuu hin dandeessani ajandaa nama sana duubatti hojjechuu hin dandeessan dubbattanii afaan keessa hin balleessina yoo ol ba'ee yaada koo mul'isan tokkos kan na fakkaatu ol ba'ee yaada isaa ibsata warra akkasitti haasa'u akkas goona warra akkasitti of dhaaddachuu isin baay'isina isinii yeroo dubbatta waa'ee qabsoo keessan siyaasaa malee hadiisa miti isinii galee kanaafiyyuu Dani jeramti lekki goradha ani maaf ol baatanii dubbattanii hin jenne lekki goradha garuu nama tokko narra isheen yeroo ol baatan yeroo hundaa bilillee mucaan bilillee irraa qabamee jiraatti fakkaata ofiisaaf immoo ofiin argine malkii isaa jechuudha amma buna siin kenna buna dhugaa tole sukaraan isinii buuse immoo yoo dhadhaa feetanii dhadhaani gaafa wal gaggalu isinii dhabaasa dhadhaan jira hancooteen jira gaafa wal gaggalu dhuftanii dhugdu jechuudha yalla buna nugdanii fudhattanii hin nugdanii hin ta'u buna fudhadhaa dhugaa namni dhuguun jiru si keessa hayya yeroo tokkodhaa kan kenna yeroo tokkodhaa kan kenna so namni fakkisnee eegattale ijoollee kaameraa keessa galuun fedhan jiru na bukkee isaaniif kenneen
ijoollee kaameraa keessa gaduu feene jira sorry dhiifama zabanarraa ka'uun hin danda'amu laakiin ijoollee kaameraa keessa gaduu feene jira egaa amsa obbolummaan isiniif qabu kullootummaa keetii maal jedha kullootummaa kana koomentii kan barreessuu beektan waan biraan beektanii yoo maqaa kulloo dhooftan malees beekamtiin argattan jechuudha isheen qaama keessa teessus ummata maali ummata kana wada ajaddaan qabdan yeroo ol baatan namni tokko yoo yaada qabaate ol ba'ee dubbata amma isaan ajandaan jara uumaa biyyiif uuma kulloo maaliif laayifii suusii isaanitti ta'e laayifii suusii yeroo isaanitti ta'utti waan irraa dubbatan yeroo dhaban uuma kulloo fi uumaa biyyii dubbata jechuudha uuma kulloo fi uumaa biyyii maaliif yoo kulloodha maqaadhaan malee beekamtiin argatanii mata duree hin qabanii yaada namaarraa hubatanii yaada namaaf qooduu hin danda'an kana ijoolleen uummanni saldeemanii kulloo ta'an kulloo faras ta'anii baay'een jaalladha kulloo hojjetattuu akka koodhaa kulloon isinii galee baay'een jaalladha so buna kanaaf dhugaa marra heloo daabboon tolchine garuu torban darbe daabboo tolchee daabboo wajjin isinii dhiyeessee har'a garuu daabboon tolchine boqqolloo garuu akaayeen jira fudhattanii buna isinillee buluu ijoollee kaafa'oo kana nurraa hubattu haala adeemsa haala uffannaa haala qabsoo nurraa hubattu waan ta'eef isin hin bilooknu I don't care nu arrabsaa mataa no problem I know setaafat marra tokko minyaa dhugaa rabbi amma hajii guddaa profaayilii irra kaawwattan koppii godhaati screenshot bimu maal jedhamu godhaati profaayilii irra kaawwadha dhuguma isiniin jedha ijoollee badhaadhina kooti naaf dhugaa ijoolleen oromoo hundaallee dhugaa nuyi isinitti hin cakkannu isin barsiifannaa isin gorfannaa gama haqaatti isin deeffannaa harka dandeenya yoo diddanii immoo lakki nuyi maqalee wajjin qabsoofnaa adeemsi abiyyi nuun taane yoo jettan walliqqa jechuu qabdu oromummaas lafa keessanii nuuf gadhiisuu qabdu jechuudha jane isni galee yoo qabsoon abiyyi isiniif hin taane walliqqa jedhaa gara maqalee nuuf deema rakawwata suura zawar osoo kan kiyya rakawwatanii sabboontuudha intala haqaati isni galee janta kumatti bilbilaan tura yaa rabbi marra helwa mucaan bilbilin asii kee cufuu hin danda'u jawaaliin irraa fagoo tura innatti soostinan jaalladha qaaliiwwan koo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيست تسمع باية ميا دوكا كيتي يا بيجي نوفا مالت والله كومنتي كيسان الرافة قاسن ترى قالي وانكو كان براني مودول لومين ترى مالو نامي تنكتب البلاد رو كان الراك رداني بيزي ترى وي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تاتي وين تكتب البلاد ترى إيقا parti badadina tina maki parti badadina na rabbil bilad rani ika yoron na rabbil biltan kana tiko shof ko sacha bil bilani arif sinin dan rab sura ko kamu wala na tibil biltan data tinu an baye jama jaro tiko waranda waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ammas nan fa dugdani jirtani bunni ko minya sa minya miti yo minya jitan natti mabba mana ko time annama waaqabuudha annama qabsooftuudha intala bareedduu akkasii jedhee itti himaa jechuudha ilmi nyaamti natti himaa ilmi nyaasa sabboontuu jimaa qalbii kootillee qalbii koo keessa jirtanii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ilmaan abbaati faartuu na barsiise anaan naamusa buna dhuguu waan marayyuu qabsoollee isaanirraa hubanne maaliif uummanni addunyaa guutuun أول درا أبادي فارتو أستدادر أشوري وانتي سينا ناموسس ليوتي جالا لسيوتي كابسو سيوتي سان الرب بني درا ربين جنة سانا كاوتو أبادي فارسينا قدانو في دلقاني
isaan irraa seenaa isaanii irraa yoo qaamaan isaan argine isaan irraa waa hubachuu dadhabne seenaa isaanii qorannee akka isaaniitti deemna. Egaa namni bakka maqaa Abbaa Jifaar yeroo dhoofnullee nutti ulfaachaa of jaalala isaaniif qabnu irraan kan ka'e malee kan akka koo kun maqaa Abbaa Jifaar dha'uudhaaf iyyuu waan hin jedhamnedha. Garuu jaalalaaf kabajan isaaniif qabu irraan kan ka'e yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasa jechuudha. Isin galee yeroo baay'ee maqaa isaanii kaasa warri akka keenyaa kun maqaa isaanii dha'uun nurraa hin eegamu. Yeroon isiniin jedhu waa baay'ee of keessatti qabata. Kana isiniif himuu danda'u. Namni akka kootii kun maqaa isaanii waamuyyuu narraa hin eegamu. Garuu waan an isaan jaaladhuudhaaf. Taraa akka koo dhalaa kiyyaa miti kan maqaa isaanii waamu, laakiin kabajaaf jaalala isaaniif qabu irraan kan ka'e maqaa isaanii yeroo baay'een faarsaa, suura isaanii suura koo biratti hidhee profaayilii irra kaawwadhaa, laakiin narraa hin eegamu ture. Garuu waan isaan jaaladhuuf ittiin jechuu hin dandeenye malee Abbaa Jifaar jechuun kan beekutu beekaa isiniin jechuu barbaadeeni. Kanaaf Rabbiin jannataan isaanii qanansiisu gara akhiraa deemanii jiranii seenaa guddaa dalaganii dabarsan jechuudha. Nuyillee akka isaaniitti buluudhaaf jiraachuudhaaf gara fuulduraatti har'as ta'e borus nama dhugaaf dhaabbatu, nama haqaaf dhaabbatu illee Rabbiin nu haa taasisu. Umurii dheeraa Rabbiin nuuf haa kennu. Tokkummaa nu keessa haa kaa'u isin jechuun barbaada. Gara isaatti illee Rabbiin nu haa deeffatu yeroo isaa eegee akka maalitti hin nafnu namni hin sirratu jechuudha yoo Rabbi biraate. Isin galee tolee ijoollee koo baay'ee isin jaalladha. Amma ati sharmuudhaan akka kee maqaa Abbaa Jifaar dha'uu hin dandeessu kan naan jedhan danuu jira koomenti tolee nan argaa. Laakiin ani ofii kiyya osoo hin beekuuti maqaa isaanii kana waamu. Sharmuutummaa rayyuu darbee kan akka kiyya maqaa Abbaa Jifaar dha'uu hin danda'u. Never አይደለም Abbaa Jifaar warra seenaa dalagamte maqaa Abiyyi dha'uu hin danda'u. Taraa akka kiyyaa miti jechuudha kana. Laakiin mirgaaf dimokiraasii dhufetti waa'ee Abiyyi irraas dubbadhee kabajaaf jaalala isaaniif qabu irraa kan ka'e waa'ee isaaniif dubbadhee jechuudha. Isin galee immoo warra amma niqaaba hidhatee Abbaan Jifaar qabsoo keessatti maal hin taane qabsoo keessatti gahee hin qabu warra jedhu warra akkasii isaanii warra akkasii miti. Ani mataan kooyyuu maqaa Abbaa Jifaar dha'uun irraa hin eegamu. Seenaa dhabanii osoo hin taane nama taraa akka gootii miti kan maqaa Abbaa Jifaar nama diinii isaatti quraana affazee ustaaza ana jedhee fi nama barate maqaa Abbaa Jifaar waamuun irraa tolu jechuudha. Isin galee moo uffannaa kiyya bareedee moo namummaa koo qofaaf miti maqaa Abbaa Jifaar kana koo. Isin galee nama akkasiitii miti isin jechuu barbaade. Kanaaf yeroon isaan waamu ofii koo nan qaanfadha. Namni akka kiyyaa yeroo maqaa isaanii waamu deebisee ofitti hin qaanfadha. Ofitti hin qaanfadha maqaa nama guddaa akkasii waamu yeroo waamu natti hin jechaadha. Garuu of qabuu hin dandeenye waan hin jaalladhu. Isin galee kanaaf iyyuu baay'ee natti ta'a. Osuma natti ulfaatuutti dheedhas jechuu barbaadeen Rabbiin illee akka isaanii nama naamusa qabu, nama jaallatu, nama ofitti haammatu Rabbiin nu haa taasisu. Gama diinittis gama oromummaattis nama seenaa guddaa qabu, nama gahee guddaa qabu. Kanaaf maal jedhee isinii mul'ata? Kan jedhee isinii mul'ata? Tolee ofii kiyyayyuu of hin gaafadha. Koomentii namaarra darbee ofii kiyyaa of nan gaafadha. Laakiin immoo nama tokkotti jirti osuma nama akkasii maqaa akkasii nama hin qabaanne iyyuu osuma nuusuu hin ta'e jechuudha. Osuma ittiin hin qabaatin iyyuu maqaa isaanii dha'uu so nama guddaadha, nama kabajaa, nama qabu, nama beelaaf dheebuu, nama baasaa ture, nama uffata namarraa baasee uffata haaraa namatti uffisaa ture, nama caammaa nama uffisaa ture, nama haammatu jechuudha. Nama seenaa guddaa dalagee akka adda durummaattis akka naannoottis akka biyyattiittis kan gahee guddaa qaban waan ta'eef jennaan maqaa isaanii kan dha'u nama akka keenyaa miti sidee jechuu barbaadeeni. So isin jaalladha. Isin kabajaa. Buna dhugaa jennaan harkaa dhuguu diddanii jirtanii ani zaalaan isinitti ta'ee jira. Garbaayeen isin jaalladha mooti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Buna
lama fas finne yuti kan ko duge finne way bidu biki seron demu wa hedun hasa an tilena tidaga wajechu ugar pipa yeminya naftra das ne bayin sala da ugar piti bayituko macarasha ramu gafin umalai bi kana isu barbadu naannoo nama kam hawaasa ganda kam akka galateeffachuu barbaadu xiqqaasaa guddaasaa wallaalaasaa beekaasaa isiniif himee adda baana jechuudha. Gaafa laayibii kana dhiisuu macarrashaa isaa jechuudha. Galee darajaa kanaan kan nagee jajjabina kannaa kenne faamilee kannaa kenne hawaasa ganda kamii akka ta'e macarrashaa gaafa laayibii kana dhiisuu isiniif himaa jechuudha. Galee tolee. Baay'ee yeroo sinna ilaaltannaaf dhugamuu maaliif isinan jaalladha waan ta'eef jedha. Bunni illee jira amma illee hiriyoonni kun irraa fagaatanii jiran. Ani waliin turtii gochuu keessaniidhaaf baay'ee isinan galateeffadha, isinan jaalladha. Narrammoo rabbiin isin haa jaallatu isiniin jechuun barbaada. Uummata jaarraa 21ffaa keessaa of wallaalee wal arrabsu nu arrabsu kanallee rabbiin haa qajeelchu jennee du'aa eegoonaa fi amma dandeettii keenyaa jechuudha. Nu illee rabbiin haa qajeelchu. Beektota keenya hayyoota keenya ustaazota jennee illee nuyi kan waa isaanirraa baranne jennee xixiqqoo ijoollee lafaa ba'aa jiran isaanillee isaanirraa hubannoo godhanne jennee yeroo isaan ilaallu haasa'aa hin taane jecha hin taane afaan isaanii keessaa nama baasullee rabbiin isaan haa qajeelchu jenna isaanillee maaliif ilmoon yeroo guddattu abbaa laalaa guddatti nuyis feesbuuk irratti yeroo ilaallu nama guddaa akkasii yeroo waa hedduu haasa'u sarraa nuyi illeetti ni jenne nama guddaa xiqqeessuudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf maaliif elaameedhaan yoo guddatan akka fakkeenya fudhatanii akka nama naannoo tokkotti walitti qabanii saba isaanii saba ganda isaaniirra iyyuu darbe saba biraa beela baasaa naamusa barsiisaa beekumsa barsiisaa akkanatti rabbiin ilmoo isaa nama guddifatu nu haa